Yaa Rabbi, maal naaf wayyaa isa kamiif tole jedhu. Ani maqaan kiyya Biila Lisaan jedhama. Bakki dhaloota koo magaalaa Amuruu yommuu ta'u, maatii koo waliin gara magaalaa Amuruu kan galle waggoota muraasaa asi. Yeroo sana ani kutaa torbaffaan baradha. Ani barnoota koo kutaa torbaffaa irraa kaasee mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Amuruu galeen barnoota koo itti fufe. Ani achuma sadarkaa tokkoffaa irraa kaasee hiriyoota baay'een jaalladhuun baafadhe. Isaan faana baheen gala. Hiriyaa dubaraa hin qabu. Dubara hiriyaa godhachuun hanga kanaatti fedha isaa hin qabu. Hiriyoonni koo ani baafadhe ijoollee dhiiraa lama turan. Maqaan isaanii Addaamuu Darajjee fi Gammachuu Badhaasaadha. Addaamuunis ta'e Gammeen baay'ee namatti tolu. Ani baay'een isaan jaalladhaani. Nutis osoo wal biraa hin hafiin kutaa torbaffaa irraa kaasnee hanga ammaatti jechuun hanga kutaa 12ffaa amma irra jirrutti hiriyummaa keenya wal duukaa jirra. Addaamuun baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu amala gaarii qaba. Amalli isaa namni kamiyyuu sababa nama ta'eef kabajamuu qaba. Hunduu hamma danda'ameefitti jaalalaan haa jiraatu kan jedhu yaada qaba. Yaadni isaa hojii isaadha. Osoo agartanii maalummaa isaa murteessitanii natti tola. Anaaf inni yeroo baay'ee walitti buunee deebisnee araaramneerra. Walitti bu'iinsi keenya kan namatti toludha. Ani yoon nama ija gaariin ilaaluu didee wanta kan biraa dubbadhe isuma irratti akkasiin godhii yoonaan jedhu ani immoo ittiin baaca. Dafee sababa aaruuf ani nan isaa washaqa. Kanarraan kan ka'e yeroo baay'ee wal lolla. Lolli keenya garuu jaalala keenya itti nuuf cimse. Gammeen nama baay'ee taphatudha. Nama lafumaa ka'ee taphachiisuu hin galchu. Kennaa masaadha jechuu ni danda'ama. Gammee waliin wantoota hedduu dabarsineerra. Wantoota irraanfachuu hin dandeenye hanga har'aatti waliin dabarsaa jirra. Addaamuu dabalatee. Gammeen jireenya isaa keessatti hiphina kan jedhamu hin jaallatu. Uumama isaan haasawwii sababa jaallatuuf anaan yeroo hundaa na kofalchiisa. Keessumaa gaafa wal kofalchiisuu eegallu gammee kan danda'u hin jiru nama bohaarsuudhaan. Gaafa ijoolleen tokko wanta hin taane narratti yaadanii karaa darbaa na dhawwatan gammee fi addaamuun akka isaan itti narraa deebisan kana jedhee dubbachuu hin danda'u. Gaafa waliin turree gara mana keenyaatti gallu baay'isnee gaddina. Deebisnee wal arguu keenya immoo yaadannee akka jaalalleetti wal dhungannee jaalalaan adda baanee galla. Gaafa wal agarrus akkasuma. Namoonni baay'een waa'ee koo kaasuun na hamatu waan baay'ees narra naqu. Keessumaa barattoonni akka keenya isheen maal taatitudha lamaan isaanii waliin kan jaalala jalqabdeettu. Maaliif itti haasofti? Booda garuu ishee miidhu jechuun hiriyyummaa keenya gara wanta hin taanetti nu jalaa geessu. Dhugaan jiru garuu sadan keenya hiriyoota baay'ee wal jaallanudha malee akka namoonni odeessan miti. Amma garuu kan namoonni shakkan calluma jedhanii narra naqaa turan kutaa 12ffaa kanatti gammeerraas ta'e addaamuurraa mul'achuu jalqabe. Guyyaa tokko addaamuun sin barbaada naan jedhee qofaa kee gammee malee koottu naan jedhe. Anis tole jedheen bakka beellama keenyaa gaafan dhaqu durii isaa malee baay'ee jijjiirameera. Maal taate jedheen gaafadheen ture. Inni garuu akkas naan jedhee utaalee na biraa sokke. Ani hin dandeenye obseen dadhabe si jaalladheera jaalala dhugaa naan jedhee dubbachuunsaa fi sokkuunsaa tokko ta'e. Anis nannee waan hin godhuun dhabe. Gammeetti himuuf nan sodaadde. Ofiima koo ofitti qabadheen anis nan gale. Gaafan galu gammeen akka mana dhufee na dhabee fi kitaaba tokko akka naaf kaa'ee sokke harmeen koo natti himte. Anis baay'eetti yaadni koo wanta badee jiruuf calluma jedheen bakka kutaa ciisichaa koo galeen rafe. Torban tokkoof mana osoo hin bahin manan ture. Addaamuun erga gaafa sin jaalladha naan jedhee utaalee sokkee argee hin beeku. Gammeen yeroo hundaa dhufe na gaafata. Garuu harmee koodhaan hin jirtu isheenoo jedheen isa deebisaa ture. Kitaaba gammeen naaf fide nan dubbisa jedheen gaafan fuudhu asoosamadha. Gammadeen gaafan banee dubbisuuf jedhu barreeffama tokkotu keessa jira. Nannee sodaadheen deebisee immoo dubbisuun qaba jedheen gaafan dubbisu inni kutaa 8ffaa irraa kaasee akka jaalala kun qabamee jiruu fi obsaan na dheegee akka amma ifa baase gaaffii isaafis deebii akka irraa barbaadu waraqaa sana irratti barreeffamee jira. Ana sammuu na tokko uf adeema. Kan addaamuu osoo hin jedhu kan gammee immoo kan caalu natti ta'uuf adeemaa jira. Maaliin godhaa? Hunduu bitaa natti gale. Yaa Rabbi maal naa wayyaa isa kamiif tole jedhu lamaaniinuu hin jaalladha hiriyyoo tokko waan ta'aniif. Lamaan isaanii immoo jaalala kun akka qabamanii na gaafataniiru. Maal naaf wayyaa? Mee isin obboloonni koo yaada keessan naaf hiraa. Hiriyyummaa isaanii dhabuu hin fedhu. Garuu tokko isaaniif tole yoon jedhe tokko immoo hiriyyummaa isaa dhabuun koo dirqama. Ani immoo hiriyyummaa lamaan isaanii dhabuu hin fedhu. Mee isin yaada keessan naaf hiraa. Yeroo keessan waan naan laattaniif galanni koo guddaadha. Galatoomaa.